ida'amuu Abiy Ahmed PhD fulbaanaa 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa Finfinneem. Galata ilaalchi ida'amuu keessa kiyyatti erga bilchaataa dhufee booda qooqa kiyya keessaa erga burqee fi wayita'anii namoota birootiif qooduu eegalee kaasee sadarkaa amma irra jiru kana kan ga'e kunoo yaadaa fi ilaalchuma ida'amuutiiniim. Ilaalchi ida'amuu akka gabbatu akka babal'atuu fi haala waliigalaatiin jireenya dhuunfaa fi hawaasummaa hammachuu bifa danda'uun boca sirrii akka qabaatuuf yaada isaa fudhachuun babal'isuun qeequu fi gabbisuun kan na deeggaran hiriyoota kiyya waayiloota hojii fi jaalleewwan qabsoo galateeffachuun barbaadaam. Akkasumas kitaaba kana haala kanaan akka qophaa'u wixinee isaa dubbisuun gabbisuu fi gulaaluun kanneen deeggarsa naa taasisan aanteewwan koo hunda nan galateeffadhaam. Waa dura bashaashaa olmaa fi galiin bilaashaa. Waa hubachuu bira yeroo ani hin ga'inii fi bara ijoollummaa kiyya ani waa ifattiin hubanne sanatti walutubuu fi walitti dhufeenya irraa haala ol fagoo ta'een hidhatni humnoota uumamaa fi wal keessa jiraachuun isaanii sammuu koo daa'imummaa irratti barreeffameem. Barsiistuun kiyya waa'ee da'amuu na barsiiste uumamaam. Boronqiin ishee immoo bashaashaa ganda dhaloota koo gabatee gurraachi immoo sammuu kiyya daa'imummaatiim. Uumamni karaa bashaashaatiin sammuu kiyya daa'imummaa irratti waa hedduu barreessiteettiim. Bashaashaan waan ijaan hin mul'annedhaam. Uumamaan lalistuu ta'uun ishee biyyoon ishee uumama magariisaa of irratti biqilcheem. Bishaan lagaa fi bokkaan samii irraa biyyoo ishee gabbachiiseem. Bari'uu eeguudhaan biiftuun ganamaan baatuum bubbeen baala garaa garaa keessa loo'ee darbuum wayita sanatti haalaan hubachuu baadhus ergaa guddaa bifa danuun uumaa tokko irraa madduun wal duukaa akka bobba'an ta'uu isaa dhugaa jiru na keessatti barreessaa turteem. Boodarra guddadhee yeroo ani gaafadhu dubbisee yoon hubadhu sagaleen humnoota uumamaa sun hundi walitti ida'amuun jireenya biyya lafaa itti fufsiisuuf wal faana akka hiriiraniin hubadheem. Yaadni ida'amuu waa'ee jireenyaa yaaduu wayita ani eegale irraa jalqabeem. Na faana guddateem. Wayita ani daa'ima ture innis anuma faana daa'imam. Dargaggoomnaan na faana dargaggoomeem. Ammoo ga'eessam ta'ee sadarkaa garaa garaatti itti gaafatamummaa biyyaa wayita ani fudhadheem na faana bilchaachuudhaan sadarkaa baay'ee olaanaatti biyya koo biyya ani tajaajilaa jiruuf yaada ani filadhuuf ta'uu danda'eem. Yaadni ida'amuu kan hunda keenyaatiim. Maddi isaas ta'e burqaawwan itti burquun yaada kana gabbisan seenaa keenya bara baraa keessa kan turanii fi kan jiran aadaan biyya keenyaa keessa jiru garaa garaa ciniinsifatee kan dhalee fi duudhaalee dhahannaan onnee uummata keenyaa ittiin caqafame bira darbees seera uumaa fi uumamaa keessaa waan maddeef rakkoowwan keenya bu'uuraaf furmaata akka ta'u shakkii hin qabuum. Yaadni ida'amuu ana keessatti bilchaateem bifa falaasamaa qabaachaa kan dhufe yeroo garaa garaatti dhaabbilee garaa garaa keessatti itti gaafatamummaan wayitaa ani hojjechaa turettiim. Yaadicha duudhaa hooggansaa fi qaama aadaa ijaarsa dhaabbilee akka ta'u gochuu ergan danda'ee boodadhaam. Keessattuu adeemsa hundeeffama ejensii odeeffannoo nageenya biyyaam akkasumas erga hundeeffame boodam yeroo ani achi tureem bara 1999 hanga 2002tti yaadni ida'amuu furtuu duudhaa dhaabbilee akka ta'u haaluma kanaan dhaabbileen garaa garaa biyya keessaa fi biyya alaa jiranis yaaduma ida'amuu kanaan akka ilaalamuu fi qoratamuu danda'an hubachuu fi arguu danda'eeraam. Jiddugala saayinsii fi teeknoolojii akkasumas ministeera saayinsii fi teeknoolojii keessa wayita'anii turetti ida'amuun duudhaa furtuu dhaabbatichaam yaada furtuu aadaa fi quunnamtii dhaabbilee ta'ee akka mul'atu gochuu danda'eeraam. Turtii kiyya dhaabbilee kanneen keessa turetti yaadichi gamtaa fi abdii uumuudhaan hojjettoonni dhaabbatichaa kaka'umsa guddaadhaan halkanii fi guyyaa akka hojjetanii fi miira jaalala biyyaatiin gahee mataa isaa